Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii ayyaana qilleetii wal qabsiisee qophii addaa keessummaa addaa tokko qabna. Keessummaa kana wajjinis isin barsiifna jenneetii yaadname. Kanaafuu qophiin keenya amma xumuramutti kabajaan akka nu dhaggeeffataniif affeerraa gama keessummaa keenyaatti isin dabarsina. Keessummaan keenya eenyu akka ta'anii fi eessatti akka dhalatan isaanumarraa mee wal haa barru. Mee eenyu jedhamtu? Maqaan kiyya Tolaa Badhaasoo Tulluuja. Eessa dhalattan? Baqqaloota kiyyaa Boorana. Boorana aanaa kamitti dhalattanii? Achi gar Yaaballoo deemnee achi Yaaballoo tur. Yaaballoo turtanii? Yaaballoo keessa bakka araddaa isiitii fi akkasuma immoo iyyuu aanaatti dhalattan hin jiru. Jogolqalloo. Jogolqalloo. Aanaa Jogolqalloo dhalattan jechuudha. Yeen. Tole umriin keessa meeqa ta'a? Waan akkanitan. Maali kun meeshaa waraanaatti narraa achi gargalchiga? Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama isin gaafannaa rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf oolchaa jecha gaafii keenya itti deebina. Dogongorri akka tasaa nu mudate jechuudha. Kanaafuu dhiifama nu godha. Tole umrii meeqa ta'a ta'umma isin? Amma umriin kiyya 16. Umrii 16 taatanii?